ummata kiyya qabatee qilee kan dha'ineef inni yaalaa jira. Diinummaan qabu jibbarraan qabu. Abbaan fedha dhufnaan sibira taa'ee waliin haasa'uudhaan qophiidha. Baay'ee bareeda. Kaanini isanii guddum calliftan warri hayyooti siyaasaa warri baratee warri paartii mormitootaa namni hedduun itti quufna fakkaata akka biyyattiin itti bulfamaa jirtu garuu abdiin uummanni qabu amma marii biyyaalessaa kan in harkifatte guddoo turte amma immoo itti fuuftee jirti. Ati akka Jawaariitti mariin biyyaalessaa kun maal milkeessa jettee yaadda? Rakkannee callifnee bar ijoollee. Hin rakkannee bar. Hin rakkannee. Dhugaan rakkannee beeki. Yoo kufan maqaa kennan kufan. Yoo itti dhiibnee suuta kufaa jiran. Kan namni Oromoo waa beeku kan sirna kan keessa jiru namni xiqqoo qalbii qabu. Ka haalli kun isa yaaddeessine ka hirriba isa kun hin jiru. Ka gammadee carrase hin jiru. I can speak for most of my people. Kuni kan hubachuu barbaachisaa. Waa'ee marii biyyaalessaa. Yaani marii biyyaalessaa kuni waan gaafa biyyatti dhufne yaadattanii gaafa road map barbaachisa ce'umsaaf. Abiyenno abii gadi ba'ee Jawaar mirkaanee Facebook irra barreessaa isin immoo isa jala hojjan jedhe. No mirkaaneetii miti I studied it. I studied transition. I spent my entire life. Jiruu kiyyaan irratti qorachaa ture. Gaafsa road map hin barbaachisu anis hin ceesa jedheet biyya qileetti galche. Warri waan marii biyyaalessaa kana 2018 akka dhufu barbaanne 2018 with evidence dokumentii inni kennine hindi dan. Gaafa eega biyyatti daddabarte booda 2022 gatiin ba'an. Okay. In turte garuu ammallee taatu bishaan kan jiga jalan boo'anii kanuma fee ol qabanii okay itti adeemnu sirnaan hojjedhaa. Mariin biyyoolessaa warra mariisisu gaafa filatan irraa kaasee warri mareetu hedu wal hubannoodhaan jaarsaa jaartii nu bare yoo wal lolan jaarsa lakkaayatan san irratti walii galanii malee abbammaan fedhe dhufee ka gara tokko jiru qofa dhufee araarsuu hin danda'u. Kanaa ta'u lammaffaa mariin kuni mariin biyyoolessaa yeroo lama ta'a. Tokko lolli akka hin dhufne hanqisuudhaaf. Lama eega lolli dhufe booda araara buusuudhaaf. Yeroo sanitti lolli ho'aan jira. Tigraay wajjin lolli godhamaa jira. Oromiyaa keessatti lolli godhamaa jira. Helaa jarana. Marii biyyoolessaa tokko biyya tokko keessa biyya tokkotti nagaa buusuudhaaf. Biyya tokkotti araara uummanni akka walitti fayyuu fiduudhaaf eegalliinsa adeemsisaa barbaachisaadha. Ammarra akkuma dhaabeen warra komishiinaroota kan hunda yaamee mana kiyyatti nagaafatanii waliin haasofne ammallee hamma torban dabareetti waliin dubbadhaan ture. Mariin biyyoolessaa itti namana biyyaaf gaariidha. Garuu akkaataan itti eegalanii fi akkaataan amma ittiin deeman of sobaa jiranii. Of sobaas biyya jiigsaa jiranii. Mariin biyyoolessaa amma san qofaa miti. Waa baay'ee balleessan. Dhimmi daangaasii fi eenyummaa akka furamuuf komishinii daangaa fi eenyummaa maqaadhaaf ijaaranii waggaa sadii lafarraa harkisanii odoo akka hin hojjetin diigame. Marii araara biyyoolessaa jedhamu tokko ture komishinii araara biyyoolessaa waggaa sadii ture malee ni beekatti ba'e odoo bu'aan buusin. Komishiniin kun amma jiru kunillee waan takka qofa godhee deemu deema. Sirna jiru sirna pirezidantii godha. Abiyyiin pirezidantii ta'a. Mootii ta'a. Haguma kana very short sighted. This is not Oromo don't deserve this. Ethiopia don't deserve this kind of leadership. Nuti ummata guddaadha bar. Ummata gadaatu fi jenna bar. Biyya keenya sabaaf sablammii biyya keenya jiruuf waan gaarii dabarsuu qabna malee soba ummata dabarsine saalfiif salphina ummata keenya dabarsuu qabnu jechuudha. Nama uumat beta yoo isan uumat keessaniif obaatanii Itoophiyaa guutuuf bahuu dandeettan. Garuu am fakkeenyaaf kitaaba kan keessatti waan ati uummanni tokko rooroo fi cuqursa jala bahuu fi waliin qabsaa'uu barbaachisaa jette. Garuu amma uummata Oromoo keessatti wal qoodinsi guddaa jira. Uumat keessatti paartiilee siyaasaa keessatti hoggansa keessatti wal qoodinsi akka malee mul'ata. Isan akka uummataatti akka warra Oromoon of duraan laaltutti. Oromoon isatti jijjiir fidaa itti isan laalti mitire isanuu waliin dhageettan walii galuu dadhabdan wal shakkii jira. Akka malee hoggansa Oromoo jidduutti kun maaf uumama? Uummanni Oromoo uummata qoqqoodamaa miti. Gaafa biyya alaa bahu waan akkanaa ture. Just hoggan abaaboo jidduutti garaagarummaan waan tureef Oromoon tu waliin galtu waliin taatu na'u. Naannoo kanatti uummanni akka Oromoo bilchina siyaasaa qabu. Hubannaa siyaasaa qabu hin jiru. Hin callisa malee. Osoo Oromoon kun tokkummaa qabaachuu baate ka'ee warra taankii baankii harkaa qabu paartii sirna cimaa Afrikaa keessatti tokkoffaa jedhame ka waggaa 50
bubbeen fedhan sochoosu jedhu waggaa 4 keessa firfirsee jilbiifachiisu ture. Warri Oromoon tokkummaan qabu jedhu warri Oromoon beeyne jechuudha. I know my people. Uummanni Oromoo tokkummaa qaba. Namoonni siyaasaa har'a garuu uummanni Oromoo dirqama ofii qofa osoo hin ta'in dirqama sirna kana jijjiiree sirreessee karatti deebisee Itoophiyaaf saboota ishillee baraaruudhaan qaba jechuudha. Hoggansa keessas yoo kan taa'u taate hoggansa keessa garaagarummaa lama qofa jira Oromoo keessa. Warra sirna abbaa irree jala hiriirree biyya saamnaa jedhee Oromoo fi Itoophiyaa salphisaa jiruu fi warra sirna san diduu jidduudha garaagarummaan jiru. Bulchiinsa ministeera muummee Abiy bulchiinsa abbaa irree jettee ibsite amma akkasii ilaalchi akkasii. Abbaa irree laamshoftu anokrasii. Anokrasii jechuun sirni abbaa irree tokko cimaa yoo ta'e autokrasii kan jennuuni dikteetarri jira gubbarra hamma gadiititti to'annaa cibaan cunqursee uummata kan bulchu ka olaantummaan sirna sanii jiru kan nageenya gammadumaatti jiru mormitoonni caccabanii daarumanii the state olaantummaan total monopoly over means of violence kan qabdu sirna abbaa irree autokrasii jechuun jennaan jechuudha. Anokrasii tana sirna abbaa irree yartuun jedhan maaliifi qaama lafa biyyattii san keessaa kan to'annoo sirnichaa jiru baay'ee xiqqaadha. Diinagdeen baay'ee laamshaadha. Humna lakkoofsaan kan mootummaatii ol ta'etu bosona keessa taa'ee falma. Yeroo har'aatitti mootummaa Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti magaalota muraasaa alatti harka isaan jiran. Oromiyaa keessatti karaa gurguddaan alatti harka isaa keessa jiran. This is two sides of the country. Sirna akkasiitiin sirna abbaa irree ta'uu fedhu. Malee ta'uu fedhee guutamuu fi diddee karatti rarra'ee hafedha jechuudha. Duratti riphee akka isaan yaadan hin taanee fi jettee dubbattee turte ammatti immoo lakkoofsi hidhattoota bosona jiranii kan mootummaa yoo hin caaleette tarii mootummaa yaaddisuu danda'u akka mootummaan ibsutti ministeera muummee Abiy torbanuma lama dura otuma waggaa 1,000 yoo nu lolanii immoo hin dandeenye dubbatanii turanii akka ilaalcha keetti lolanii mootummaa to'achuu hin danda'ama Itoophiyaa keessatti. Mormitoonni akka isaan yaadan kana hin jedhu uummanni hin deeggaru riphee loltoota. Uummanni ifateera lola. Uummanni Oromiyaas kan Amaaraas kan Tigraayis lola ifateera. Riphee loltoonni kun uummata keessa jiru. Dhaannaa onnee uummataa kana ni beekan. Kanaafin siin jaakkaranii deemaa jiru. San qofa osoo hin ta'in sirni riphee lolaa adeemsi riphee lolaa durii fi insurgensiin amma adda adda. Dur nama muraasatu yuunivarsiitii keessaa ta'uu bakka tokko ka'ee niikulasiidhaan san booda akka hundatti waan baay'ataniif sirna mootummaa yeeyyii beekta bineensa yeeyyii jedhamu. Yeeyyiin amma arba mataa isitti homaan gootu takkitti. Baay'ettee bakka hundaa nyaattuuf guyyaa lamas yoo itti fixu lafa waan dhuufti. Sochiin riphee lolaa kun amma Finfinnee uumaan sodaachisu ammaaf. Garuu Finfinneen sammuudha jennu. Sammuu arbichaa yookiin onnee arbichaa ta'a jennu. Garuu immoo bakka hundaa sochiin godhamu kuni sochii qonnaa, sochii daldalaa, caasaa bulchiinsaa laaffisee laamsheessaa deemaa jira. Diinagdee kuffisaa deemaa jira. Diinagdeen Itoophiyaa almost kuffee lafa jira. Haalaan immoo mootummaan ittuu diinagdeen Itoophiyaa biyyootuma baha Afrikaa kanuma Keeniyaa akka caale GDPdhaanis yoo ilaalle gara doolaara biliyoona 200 akka caale kan ibsaa jiru deddeebiidhaan badhaadhinni akka jiru ibsaa jira mootummaan tarii dubbiin kee faallaa kanaatti. Ana sinamanii nabiyyi sinamanii warra keessanii bilbili gaafadhu. Ask your family. Warra keessaniin jireenyi isinii hooyyofte moo kan baadiyyaa jirus kan magaalaa jirus. Diinagdeen Itoophiyaa akka isaan jedhee ta'uu guddataa jiraate. Barsiisaan, haakim, qonnaan bulaan, daldalaan jireenyi isaa kan bara waggaa 6 duraarra fooyya'aa deemuu danda'ami. Namanuu baanaan gaafadhu maatii kee. Don't go too far. Hiriyoota wajjin baratti gaafadhu. Haalli walii galaa diinagdee biyyattiiti moo jireenya lammiilee biyyattiiti amma kan amma dubbataa jiru. Yoo bultii qabaatte hin beeku mindaan kee yoo dabale. Qabsiin jaartiin deebitattuu wayyaa. Manni barnootaa ijoolleen teenyaattuu hin fooyya'a. Kopheen isaan diratan hin fooyya'a. Akkasii miti. Mindaan kee galii biyyoolessaati. Galii biyyoolessaati. Maal ta'aa jirti fakkaate? Diinagdee maaltu laaffise? Diinagdeen har'aa miti. Erga mallas du'e irraa kan Abiy qofa ittiin bileen gochuu hin ta'u. Erga mallas du'e irraa mallas jeneraaloota bakka adda addaa kaa'ee qondaalota kana gaafa mallas du'u qondaalonni jeneraalonni qabeenya biyyattii saamutti seenan. Sochiin godhaa turres diinagdee laaffise. Jarri ammaa kun immoo erga dhufe maal ta'e? Tokko lola Tigraay qofatti doolaara biliyoona 20
Inni saddeeti oli kan kasaarame. Imagine dinagdeen Itoophiyaa guddaan tokko Oromiyaadha lama Amaara. Naannoo sanitti sochii dinagdee godhamaa jiruun sochii lolaa godhamuun dinagdeen laamshee jira. Kanaaf bifa lolaatiin daldalli hanqateera, qonni hanqateera. Sababa lolaatiin immoo investimentiin biyya keessaa ta'e biyya alaa qaqallatee dhaabbateera. Tun balaa lolaati. Maallaqa xiqqoo irraa haftee maal godhaa jiran? Beeta mangistii cululuqaa ittiin ijaaranii. Riizoortii isaan qoftii fi Araboonni fi warri biraa dhufanii wajjin bashannan qofa ittiin ijaaranii. Maallaqa xiqqootti hafteen. Biyya tokko keessa biyya tokko kan guddisu investimentiin mootummaa garan deemuu qaba. Productive sector kan jennuun qonna irratti deebi'uu qaba. Faabirikaa irratti deebi'uu qaba. Yeroo har'aas Itoophiyaan beeta mangistii ijaaruu miti kan isiin malu. Warshaa xaa'oo ijaaruu qabdi turte. Deengadda oduu tokkoon arge. Itoophiyaan warshaa sukkaraa mootummaan warshaa sukkaraa 8 qaba. Tokko qofatu hojjeta. 7 dhaabateera. Maaliin dhaabate beektaa? Malaawwaja spare parts. Doolaara dhabane waan ittiin bitan. Maaliif? Doolaarri biyyatti kaan lolli dhabamsiiseera. Kaafe masaraa mootummaa fi riizoortii bashannanaatiif bahaa jira jechuudha. Kanaaf dinagdeen biyyattii laamsheera. Lolli maal godhaa jira? To'annoo mootummaan qabu harkaa fuudhee dinagdee keessattuu gama baadiyyaatiin jiru. Remember, qabeen Itoophiyaa sochiin Itoophiyaa guddaan qonna. Qonni dhaabateera. Kanaaf maali ayyaana waggaa irratti I think waajjira Adaanitti waa sana fakkaata. Shunkurtii Taanzaaniyaa irraa fidan. Imagine! Itoophiyaa maali shunkurtiin Itoophiyaa Taanzaaniyaa dhufa beektaa? Naannoo maqii kana naannoo laga Awaash kana ka shunkurtiin maaliin kuduraa fuduraa irraa dhufu. Sababa lolli naannoo san jiruun dhaabateera jechuudha. Kanaaf maal godhaa jira? Lolli kun maal godhaa jira? Biyyattii nyaatee lafaan dheera. Asad maal ta'e? Waggaa 14 irraa lolli eegale 19 irraa. Riphee loltoota hin laaffise. Garuu riphee loltoonni bakka jiran itti oofan. Dinagdeen biyyattiin laaffate. Waraanni biyyattii ni laamshe. Gaafa warri alaa gargaaru sun biraa deemu waraanni biyyattii keessi isaa horoqee dinagdeen biyyattii horoqee waan tureef torbanta keessatti jijjigee jechuudha. Ka Itoophiyaas carraan kanarraa addan ta'u yoo saffisaan wal dhageenya kanatti ka deemnu taate malee. Rakkoon biraa ka biyya keessa jirtu amma fakkeenyaaf rakkoo nageenya jirti, dinagdeen jirti. Ammoo inni uummataa tamaan tana dhukkubsamuu ta'uu jiru nan butanii maallaqa gaafachuu. Kunin maal akeekatileen barreessitee turte? Kabutu beekta lachuu. Kan beekta biisanitti humni qawwee reefka mootummaa caalakanii siin jiru ka officially mootummaan bobbaasu. Qondaalonni mootummaallee beekta waraana ofii qabanii ka biyyattiin saaman kan daldalaa qabanii ittiin saaman. Ka barre riphee lolaani seera didee bosona galeemi. Qaamni mootummaallee nama saama, riphee lolaallee nama saama. Uummanni rakkoo guddaa sheer godha immoo maallaqa sirraa fuudha kan baankiin walii dabarsan. Qaamni mootummaa keessa jira jechuudha. Amma deengadda iyyinee ka dhaabsinu fakkeenyaaf kan biraa hafetti waraana si galchine fuudhanii waraana raafuu yoo barbaadde. 100,000, 20,000, 30,000 kafalisiin jaan jechuudha. Maaliif? Sababa sirni wanni amma reefu isin jedhu sun sirni mootummaa the state has become so weak. So weak. Hedduu waan laamshooftee jirtuuf sirni mootummaa ka biraa dhiisii caasaan mootummaatu to'annoo mootummaatii ala bahee saamicha irratti yakka irratti bobba'aa jira jechuudha. Kun immoo uummanni akka abdii kutatu, uummanni akka dallansuu hamaa keessa galu isa godhee jira. Kanuma wal qabsiisee kallattiidhaan tamsaasa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu keessumaan keenya Jawaar Mohammadidha. Kitaaba haaraa barreessee guyyaa boru eebbisiisa. Garuu dhimmoota siyaasaa naannoo Oromiyaa san Itoophiyaas kan nutti kaasaa jirru himannawwan garaagaraa qeeqa garaagaraa aangawoota mootummaa akkasumas immoo qondaalota paartii biyya bulchuu irratti dhiyeessaatti jira Jawaarii. Akkanuma siyaasatti kun waanuma eegamu yoo deebii kennuu barbaadan yookiin immoo dhimma kanarratti yoo BBCtti dhiyaatanii dubbachuu barbaadan kada keenya banaadha. Namoonni siyaasaa keessumaa kan paartii biyya bulchuu keessa jiranii Jawaar daldala keessa jira. Maaliin jiraatta galiin kee maali? Hojiin qaba garuu yoon daldalee maal rakkoonsa? Namni siyaasaa hattuu ta'uu qaba jechuudha. Maali yeroo hedduun dhagaa waan akkanaa kana namni siyaasaa yoo hojjete yoo dalagate maal rakkoonsa? Ani dalagachuu hin danda'u moo? Fayyaa shanan hin qaba. Beekumsa barnoota hin qaba. Yoon hojjetadhe maali? Yoon daldale maali nama rakkoonsa? Inumaatu rakkoon biyya san keessa jiru namni hannaaf siyaasatti seena. Of danda'een hojjetu.
Kanaaf an osoon daldalee osoon itti beekee daldalee ittiin gammadan. Daldalan keessa hin jiru garuu hojii gaarii qaba. Hojii sanan hojjedha. Yoommoo rabbi naa qajeelchee carraan daldalaa dhufte immoo sirriittiin daldalaa kun waan haalamuu qabu miti.